bitoota soddomii tokko bara 2022 oduu dursummaatooti oduu sin dhageessisam hayyu dureen duraanii adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilboo dhukkuba tasa isaan mudateen lubbuun isaanii darbeetii jira. Sirni awwaalcha isaanii sanbata fuuldura keenya jiru akka adeemsifamu himameetii jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamtutti milishoonni Oromiyaa fi poolisoonni Oromiyaa 27 ta'an humnoota finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefamaniitii jiru. 15 ammoo madaa'u himameem gabaasa bal'aa qindeessineetii jira. Ajjechaa milishoota Oromiyaa irratti raawwatame gara maqsuu fi kaayyoo babal'ifannaa lafaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa milkeessuuf duulli miidiyaalee banameem saffisaan dhaabbachuu qabas jedhamee jira. Gabaasa bal'aa qindeessineetii jira. Haleellaa godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaaleetti milishoota Oromiyaa fi poolisii Oromiyaa irratti raawwatame hordofeem gabaasni miidiyaa mootummaa faanaa fi kanneen biroo gabaasan komii guddaa uumeetii jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa Aanaa Jimmaa Gannatii ganda Gaamoo Nagaroo jedhamu keessatti haleellaa walitti fufiinsaa fi saamichi qabeenyaa qonnaan bultoota Oromiyaa irratti taasifamaa akka jiru himameetii jira. Godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiiritti namoonni hidhaman murtii haqaa malee dararamaa jiraachuun himameetii jira. Hanqinni boba'aa magaalaa Finfinnee keessatti uumame kutaalee biyyattii biroo keessatti babal'ataa jira jedhame. Lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa garaagaraa keessatti dararamaa turan guyyaa kaleessaa gara biyyaa galchuun eegalameetii jira. Bitoota 31 bara 2022 kun hanga footoo duutii gootuun oduu har'aa itti aanee dhiyaata. Ashama akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu galgala kanaaf qabnu isinitti hima oduu waliin Annaimaa Umari. Hayyu dureen duraanii adda bilisummaa Oromoo obbo Galaasaa Dilboo dhukkuba tasa isaan mudateen lubbuun isaanii dabruun dhagahame. Obbo Galaasaa Dilboo adda bilisummaa Oromoo gaggeessuurraa hanga waraana bilisummaa Oromoo keessatti lolanii lolchiisutti uummata Oromoof kan qabsaan ta'u seenaan jireenya isaanii ni agarsiisa. Bara mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa adda durummaan hirmaachaa turuu fi gaggeessummaa abaa'oo of harkaa qabaachaa akka turan himama. Obbo Galaasaan abaa'oon erga mootummaa ce'umsaa keessaa dhiibamee bahee booda waggoota 27f jireenya baqattummaatiin biyya ormaa jiraachaa turanii jiru. Bara 2018 injifannoo qeerrootiin gara Oromiyaatti kan deebi'an obbo Galaasaan turtii waggoota 3 dabranii keessatti kallattii dhuunfaa fi ijaaramaa itti amananiin hirmaannaa siyaasaa itti fufanii jiru. Naqamteetti kan dhalatan obbo Galaasaa Dilboo barumsa isaanii sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa achumatti baratanii bara 1974 yuunivarsiitii Finfinnee erga seenanii booddee warraaqsa barattootaa irraa jalqabee waggoota dheeraaf qabsoo keessa turani. Halkan edaa toora sa'a 7tti dhibee tasa isaan mudateef gara mana yaalaa geeffamaa osoo jiranii daandii irratti lubbuun isaanii dabruu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Sirni awwaalcha isaanii iftaan Finfinnee Bataskaana Sillaasee Kaateediraalitti Sirni awwaalcha isaanii iftaan Finfinnee Bataskaana Sillaasee Kaateediraalitti raawwatamaa jedhamee jira. Oromiyaa Miidiyaa Neetwork firoottan maatii fi jaalattoota isaanii maraaf jajjabina hawwa. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamutti milishoonni Oromiyaa fi poolisoonni Oromiyaa 27 ol ta'an humnoota finxaaleeyyii Amaaraatiin ajjeefamanii 15 ammoo madaa'uun himame. Ajjechaa milishoota Oromiyaa irratti raawwatame gara maqsuu fi kaayyoo babal'ifannaa lafa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa milkeessuuf duulli miidiyaaleen baname saffisaan dhaabbachuu qabaas jedhamee jira. Muhammad Fantaalee bal'ina oduu kanaa akka armaan gaditti qindeessee jira. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Fantaalee bakka Qorkee jedhamtutti milishoonni Oromiyaa hedduun humnoota finxaaleeyyii Amaaraan ajjeefaman. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada isaanii kennan haleellaa dheengadda raawwatameen milishoonni godinichaa 27 ajjeefamuu ijaan argine jedhan. Humni milishaadhaas amma ilaala jiru sun asirraa karaa aanaa boosatti oppireeshinii lafa aanaa boosatti isin barbaada deeggarsa akka nu gootanii ijaanii jaalee naannoo ajjii tokkoo fi piikaappii lamaatti taatanii ba'anii
Haga ammatti namni dhume ejjetiyyaan kaleessa kanan lakkaa'e naannoo nama 27 ka buufata fayyaa Oromiyaatti naqan. Reeffi humnoota nageenyaa Oromiyaa kanneenii akka hin kaanem humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa dhoorkanii achuma bulee jedhan jiraattonni ergasii humnoonni federaalaa erga dhufanii reeffi isaanii akka kaafame eeranii lakkoobsi milishoota Oromiyaa dhumanii sanaa ol tahuu danda'a jedhanii jiru. Kanneen ajjeefaman malee 15 biroo immoo madaa'uun ibsamee jira. Hoogganaan qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Komaander Eebbisaa Asaffaa immoo hoogganaa milishootaa dabalatee milishoonni 26 ajjeefamanii jiru jechuun OBN itti himan. Namoonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii dubbisem humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa weerara lafa Oromootti jiran humnoota mootummaa qofa osoo hin taane guyyaa guyyaan namoota nagayaa ajjeesaa oolu jedhan. Kanammoo mootummaa Oromiyaatti watwaatnee nama nu dhagahu dhabnee jedhu. Ammas balaa guddaatu as deemaa jira kan jedhan jiraattonni humnoonni kunneen meeshaa waraanaa gurguddoo hidhatu. Kan hidhachiisee bobbaasu ammoo mootummaa naannoo Amaaraati jedhanii jiru. Ajjeechaa milishoota Oromiyaa irratti raawwatame gara maqsuufi kaayyoo babal'ifannaa lafaa humnoota finxaaleeyyii Amaaraa milkeessuuf immoo duulli miidiyaalee baname saffisaan dhaabbachuu qaba jedhanii jiru jiraattonni. Miidiyaaleen naannoo Amaaraa fi kaayyoo humnoota finxaaleeyyii Amaaraa deeggaran lafa Oromoo milishoonni irratti dhuman kana lafa naannoo Amaaraa fakkeessanii dubbatuutti jiru jedhan. Miidiyaan afaan bilxiginnaa Faanaa Broadcast lafa qabiyyeen isii Oromiyaa aanaa Fantaallee taate qorkee ሰሜን ሸዋ ዞን ምንጃር ሸንኮራ ወረዳ አውራ ጎዳና ጀዴ ገባሴ ጅራቶንም ኦኤምኤን ቪያደሳኒ ከነን ሚዲያን ኩኒፊም ከነን ብሮ ተእጀደኒም ዱቢ ገረማክሳ ጅሩ ጀደን ፋናፊ ሚዲያሌ ሞቱማ ብሮ ደብረቴ ሚዲያሊን ገራገራም ካዮ ወራራ ለፋ ኦብኖ ተፈንጣለ ያማራ ዱጎምሱፍ አፈንፋጂ ኡማ ጅሩ ጀደን ibsi biiroon dhimmoota kominikeeshinii naannoo Oromiyaa baasee ammoo godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee lafa qorkee yookaan awuraa godaanaa jedhee baases komii wal fakkaataa kaaseera. Mootummaan naannoo Oromiyaa lafa Oromoo qorkee jedhamtu humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa weeraranii humnaan qabatanii maqaa awuraa godaanaa jedhum dhiheenyatti moggaasaniif beekamtii kennee maqichaan waamunu dogoggora cimaadha jedhu jiraattonni. Silaa mootummaan naannoo Oromiyaatu daangaa naannichaa eega kan jedhan jiraattonni mootummaan naannoo Oromiyaa lafichi humnaan gaafa weeraramu callisuun rakkoo ammaa kanaaf ka'umsa jedhanii jiru. Ammoo maqaa finxaaleeyyiin Amaaraa itti moggaasaniif beekamtii kennuun hangam tokko mootummaan naannoo Oromiyaaf akka kabajan qabne mul'isaa jedhu jiraattonni. Finxaaleeyyiin Amaaraa lafa dhuunfatan cufa maqaa jijjiiruu jedhan jiraattonni. Fakkeenyaaf lafa arroollee bal'aa eddoo jedhamtu akkuma dhuunfataniin naccisaar jechuun moggaafatan jedha jiraatan aanaa Fantaalleerraa yaada nuuf kenne. Addaa naannoo Amaaraa guutuu kaabii kanamma eegaa kan jiru. Waraanni dheengadda karaa saniin dhufe sun osoo uummanni eeguraa deebisuu baatee kaayyoon guddaa waraana sanii agaaroo hubatti dhufee irraan buutee guutuu qabatee lafa sanarratti kaambii biraa hojjechuudha. Akkuma kanatti immoo waraanni dheengadda irraan buutee osoo uummanni deebisuu baatee irraan buutetti buufata waraanaa jaarraa federaalatti galaa jaarsuni akkuma har'a qorkee eegu kanatti waraana iddoo buufatan eeguudhaaf wanti lafa san gaafatanis. Ajjechaan kun akka raawwatamuuf kan haala mijeesse mootummaa naannoo Amaaraa fi mootummaa federaalatis jedha jiraatan kun jalqabumaa lafa qorkee jedhamtu kana humna waraana bal'aa kan qubsiisaa ture mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Amaaraatti kan jedhan jiraattonni humni qubsiifame kun imaltoota adda addaa fi jiraattota naannichaa wayitii garaagaraatti ajjeesaa jiraachuu himu. Mootummaan federaalaa qorkee malee lafa gororaa fi wantaa qeerransaa jedhamtu keessa poolisii federaalaa bal'inaan qubsiisee jiraachuus jiraattonni ifoomsanii jiru. Lafti kaarra jedhamtu tan abbootiin gadaa tibba dabre irraa qabamanii dhagaan walitti ajjeefaman lafa qorkee jedhamtu sanatti dhihoo ta'uu himu. Tuutni gadaa michillee naannawa san qubachuun lafa sana guutummaan guututti to'achuuf isaan rakkisaa ture kan jedhan jiraattonni ajjechaan abbootii gadaatu roga tokkoon duula babal'ifannaa lafaa kana mijeeffachuuf kan raawwate tahuu akeekas jedhanii jiru. Akkuma lafa qorkee dhuunfatan gama lixa aanaa Fantaalleetiin lafa irraan buutee jedhamtu dhuunfachuun humnoonni finxaaleeyyii Amaaraa bal'inaan socho'aa turus addeessanii jiru. Humnoota kanneen horsisee bultoonni aanichaa ofirraa qolachaa jiraachuus addeessaniiru jiraattonni. Haaluma wal fakkaatuun lafa aanaa Boosatti cirratti jedhamtus to'achuudhaaf humnoonni addaa naannoo Amaaraa milishaa fi faannoon Amaaraa qindoominaan socho'aa jiraachuu himu. Mootummaan naannoo Oromiyaa ta'e jedhee lafoota kanneen dabarsee kennaa kan jiru nutti fakkaataa jira jedhu jiraattonni.
Lafti aanaa Fantaallee fi Bosat hedduun bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin fudhatamaa jiraachuu jiraattonni himani. Jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada isaanii kennan duulli saamicha lafaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin aanaa Fantaallee fi Bosat irratti raawwatamu cimee itti fufee jira jedhu. Gama aanaa Fantaalleetiin lafti bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraatiin dhuunfatamte Malkaajiloo, Ulaagaa, Xiniinjii, Haroo Arbaa, Miccii, Haroo Diidaa, Qonyee, Qorkee, Arroollee fi kanneen biroo yoo ta'an gama aanaa Bosatiin ammoo Waadilee, Dudda Daalachaa, Foossoo, Gabaa Raadaa, Calaqaa fi Qilee Arbaafaa tahuu ragaaleen fudhanne ni mul'isa. Lafti aanaa Fantaallee gama baha aanichaatiin paarkii Hawaashiin, lixa aanichaatiin weerara fiinxaaleeyyii Amaaraatiin, kibbaan lafa shankooraa warshaa sukkaraa Mataaharaa fi warshaa Nuuraa Heeraan saamamee dhumee jira jiraattonni iyyataa jiru. Tibba dabree kana aanaa Bosat lafa cirratti jaamtu irratti, aanaa Fantaallee ammoo lafa funyaan Waangaayyoo jaamu irratti lola fiinxaaleeyyii Amaaraa hawaasa nagaa irratti banteen. Bosat irraa namni 3, Fantaallee irraa namoonni 2 madaa'uun ni yaadatama. Gabaasaan kan Muhammad Fantaallee ture. Haleellaa godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaalleetti milishoota Oromiyaa fi poolisii irratti raawwatame hordofee gabaasni miidiyaaleen mootummaa Faanaa fi kanneen biroo gabaasan komii guddaa uume. Miidiyaan mootummaa Itiyoophiyaa Faanaan bakka haleellaan humna fiinxaalessaa Amaaraatiin milishaa Oromiyaa fi poolisii irratti raawwate lafa aanaa Fantaallee Qorkee jaamtu awuraa godaanaa naannoo Amaaraa aanaa Minjaar Shankooraa jechuun gabaase. Gabaasaa Faanaa kana hayyoonni fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa balaaleffataa jiru. Siraaj Sabaaf yaadota fuula miidiyaa hawaasaa irratti kennaman qopheessee jira. Waggoota afran darban babal'ifannaa fi weerarri lafaa Oromiyaa irratti raawwatamaa jiru hammaatee jira. Humni fiinxaalessa Amaaraa hidhannoo hammayyaan deeggaramuun Oromiyaa lixam godinaalee akka Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Shawaa Lixaa fi Shawaa Bahaatti haleellaa weerara lafaa bu'uura godhate taasisaatii jira. Shawaan Bahaa aanaaleen akka Fantaallee fi Boosat aanota dulli babal'ifannaa lafaa humna mootummaa naannoo Amaaraa fi federaalaan deeggaramu faannoon weeraraman gidduutti argamu. Akka jiraattonni yeroo garagaraatti Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti himaa turanitti mootummaan naannoo Amaaraa humna qindaa'aa duula weerara lafaatiif qopheesse bobbaasuun lafa bal'oo aanaa Fantaallee Arroollee jedhamtu iddoowwan akka Borbor, Iddoo Guddoo, Iddoo Xiqqoo, Harooressa, Funyaan Waangayyoo fi Qorkee jedhaman irratti lolaan uummata dhiibuun naannoo Amaaraa jala galchuuf hojjetaatii ture. Bakkeewwan kunneen aanaa Fantaallee yoo taatu weerartoonni naannoo Amaaraa irraa babal'ifannaa lafaa irratti bobba'an lafa kana qabachuun taappellaa naannoo Amaaraa ibsu irratti dhaabbatu isaanii hawaasni Karrayyoo himataatii ture. Tibbana humni fiinxaalessa Amaaraa bakka kana mandheeffatee jiru haleellaa milishaa Oromiyaa fi poolisii irratti raawwachuu hordofee miidiyaan mootummaa Faanaa lafa qabiyyee uummata Oromoo kan naannoo Amaaraa taasisuun Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shankooraatti haleellaa qaama hin beekamneen raawwatame jechuun gabaase. Gabaasni Faanaa kun qaama duula weerara lafaa fi eenyummaa Oromooti jechuun komii qaban ibsaa kan jiran hayyoonni Oromoo fi fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa qorkeen qabiyyee lafa Oromoo aanaa Fantaalleeti jechuun barreessaatii jiru. Hayyoota siyaasaa gabaasa miidiyaa mootummaa Itiyoophiyaa Faanaa hadheeffatanii morman keessaa tokko kan ta'e biyya Siwiidinitti barnoota saayinsii siyaasaa kan hordofaa jiru Yahyaa Bashir. Yahyaa Bashir dhumaatii milishoota Oromiyaa irra gahe ilaalchisuun yaada meetaa yookaan fuula Feesbuukaa irratti barreesseen miseensota milishaa Oromiyaa Qorkee irratti faannoon fixxeef kan itti gaafatamu warruma kaleessa abbootii gadaa Karrayyuu nyaate sanii kun ammoo humna addaa Oromiyaa poolisii milishaa fi raayyaa ittisa biyyaa keessa jiraniif barnoota guddaadha jedhe. Gabaasa miidiyaa mootummaa Faanaan qabatee bahee ilaalchisuunis yaada isaa kan barreesse namni dhimma siyaasaa Itiyoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofu kun lafa Oromoo Fantaallee miidiyaan federaalaa kan Amaaraa godhee labsee jira. Noof hunduu tokkuma warra sirna kana mootummaa kenna jedhee dhama'eef ana nyaatu jechuun barreesse. Mootummaan naannoo Amaaraa ibsa dhimma haleellaa kanaan wal qabatee baaseen haleellaan kun naannoo Amaaraa godina Shawaa Kaabaa aanaa Minjaar Shankooraatti humnoota hin beekamneen raawwate jedhe. Ibsa mootummaa naannoo Amaaraa kana ilaalchisuun qeeqa isaa kan barreesse Yahyaa Bashir mootummaan naannoo Amaaraa lafa Oromoo Oromiyaa Shawaa Bahaa jala jirtu aanaa Fantaalleetiin Sameen Shawaa zoon Minjaar Shankooraa waradaa jedhee yoo humnaan kan ofii godhatu argaa jirra.
kun hojii manaa OPDO waggoota afran darban itti quuncaatee hojjetteefiin as gaheedha. Dubbiin Faantaallee akkuma Walqaayit lafa falmisiisaa akka ta'utti tolfamaa ture jechuun haala deemaa ture barreesse. Miseensi koree gidduu koongirensii federaalaa Oromoo Lalisaa Huseen yaada dhimma kana irratti barreesseen dubbiin lafaa dubbii lafeetii erga jedheem duulli weerara lafaa fi eenyummaa Oromoo waggoota afran darban Oromiyaa irratti seermaleessummaan raawwatamaa ture amma ifaan naannoo Amaaraatiif laatamaa jira jedheem. Yeroo dheeraaf lafa Shawaa Bahaa aanaa Faantaallee qorkee qabachuuf humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa mobbaafaman faannoon hawaasa waraanaa turuu kan yaadachiise Lalisaa Huseen qubattoota naannoo Amaaraa irraa fidanii qubachiisaa akka turanis ibse. Amma ammoo miidiyaan gibira ummataatiin hojjetum lafa Oromootan Amaaraa godhee gabaase jedheem. Kun ammoo duula weerara lafaa qofa osoo hin taane duula eenyummaa balleessuuti jechuun kan balaaleffate miseensi koree gidduu koongirensii federaalaa Oromoo Lalisaa Huseen ummanni Oromoo miidiyaalee akkasii irratti beeksisaa fi hojii kamuu hojjechuu hin qabu jechuun barreesseeti jira. Gaazexeessaan BBC ammayyuu itti aanaa waan ifa hin taane jechuun gabaasa haleellaan namoonni 26 itti du'an naannoo Amaaraa keessatti raawwate jedhu argaa jirra erga jedhee booda erga akkana ta'ee milishoonni Shawaa Bahaa naannoo Amaaraa keessatti rukutaman jechuudha. Daangaan naannoo Amaaraa daandii aspaaltii Jibuutitti baasu jira moo ajjechaa biraattu jira jechuun ajjechaa Oromiyaa keessatti raawwatameef maaliif naannoo Amaaraa akka jedhameef gaafate. Rogeessi miidiyaa hawaasaa Nabil Soofiyaan Biltsiginnaan Oromiyaa ga'umsa qabaannaan taappellaa jarri lafa Oromoo irratti dhaabde kana buqqisuu qabdi. Aktivistoonni Biltsiginnaa milishoonni keenya dhuman jechuun booyaatii jiru. Garuu eenyutti akka booyannaaf hin galuun badiin kun kan raawwatame humnoota isaan deeggaraniini jechuun barreesse. Ummanni Oromoo duula weerara qabiyyee lafa isaa irratti taasifamu dura dhaabbachuun daangaa Oromiyaa tiksuu akka qabu waamichi qaamota garaagaraatiin dhiyaataa jira. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Gaamoo Nagaroo jedhamu keessatti haleellaan walitti fufiinsaa fi saamichi qabeenya qonnaan bultoota Oromoo irratti taasifamaa akka jirutu himame. Gochaa kana raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaatu raawwataa jaamee jira. Oduun kun akka itti dhiyaata. Tibbana duula waraana bilisummaa Oromoo balleessuu je'uun weerarri baname uummata nagaa miidhaa jira. Duulli godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda Gaamoo Nagarootti banamee jiru qindoomina qaamolee nageenyaa federaalaa fi kan Oromiyaatiin deemaa jira jedhu jiraattonni Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiif yaada kennan qaamoleen kunneen uummata dararaa jiru. Saamicha garmaleetu uummata irratti raayyaa ittisa biyyaa fi humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaatiin raawwatamaa jira jedhu. Qeen qonnaan bultoota haleelamee manca'aa akka jirus dubbatanii jiru. Mana jireenyaa isaanii gufanii loon ooffatanii har'allee hanga har'aatti mana Obbo Tagarraa kan jedhamullee gubachaa jira. Loon hedduu oofanii gara magaalaa Shaambuutti fudhatanii deemaniiru. Yeroo ammaa kanatti jiraattonni gandichaa baqachuudhaan godaanaa jiraachuu isaanii dabalatee qabeenyi isaanii hedduun loowwanii fi horiin kan biroo humnoota mootummaa kanaan saamamaa jiraachuus maddeen keenya himanii jiru. Maatiin manni jireenyaa jalaa gubate hedduun karaa irratti kufanii jiru kan jedhu miseensi maatii miidhamtootaa dubbifne namoonni miidhamanis mana yaalaatti argamu. Mana gumitikoo akkuma sitti baay'ee waan sammuun jeeqameef mana yaala geessanii haala kam akka keessa akka jirtu amma maatii kiyya waan taateef bilbilaan hordofuu hin dandeenye namoonni bilbilaatti kaasuu hin danda'ani. Dhimma kana qaamolee mootummaa naannichaa irraa mirkaneeffachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Godina Baalee Bahaa magaalaa Gindhiiritti namoonni hidhaman murtii haqaa malee dararamaa jiraachuun himame. Namoonni hidhaman yeroo dheeraa lakkoofsisuu maatiin dubbatu Siraaj Sabaaf dabalata qaba. Maatiin hidhamtoota OMN bilbilaan dubbisee akka jiranitti waan ilaalcha sabboonummaa Oromoo calanqisiisaniif qofaaf hidhamanii murtii malee mana hidhaa keessatti dararamaati jiru. Namoonni kunneen qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabda jedhuun hidhamutu himama. Maatii hidhamtoota kanneenii keessaa haati manaa Muhammad Jamaal aadde Caaltuu Baallamii fala dhabne jetti. Mirgoobiillee siin kenninu taa'ee jedhani. Mirgoobii akkanaa hin jedhee oliyyadhee achiin asii ka'itaa asiin hin laallamuuti. Achumaan yookaan mari'adhaa baasaa maal jedhanii manni murtii. Inni dhoogganii iyyuu isallee dhoogganii amma homaa achiidhaa keessa dararamaa jira.
Hirribani hintuman huma. Namoonni hidhaman kunniin hanga ammaatti badiin isaanii kana jedhamee murtiin kan itti hin laatamin akka ta'e himaa maatiin hidhamtoota kanneen waajjira poolisii magaalaa Gindhiir keessaa ji'a 8 hammam waggaa 2 gahuu isaanii odeeffannoon maatii irraa arganne ni mul'isa. Namoota kanneen gidduudhaa Muhammad Jamaalii fi Aliyyi Abdurrahmaan jalqaba bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hidhaman jedhameeti jira. Aliyyi Ahmad ammoo dhuma bara 2012 kan hidhame ta'uu odeeffanne. Akka maatiin jedhanitti hidhamtoonni kunniin qabiinsa mirga namoomaa hamaa fi reebichaaf saaxilamaniiti jiru. Komishinii mirga namooma Itoophiyaa dabalatee dhaabbileen mirga namaatiif qabsaan rakkoo hidhamtoota kanneenii akka hordofan maatiin yaamicha taasisaniiti jiru. Komii maatii hidhamtoota kanaa irratti yaada waajjira poolisii magaalaa Gindhiir dhaga'uuf yaalii taasifnus hin milkoofne. Ummanni Awwii gaafii ofiin of bulchuu mana marii federeeshiniif dhiyeesse. Gurmuun ijaarsa naannoo Awwii xalayaan mana marii federeeshiniitiif barreesse gaafiin ofiin of bulchuu ummataa akka deebi'u gaafatee jira. Dabalata qabna. Gurmuun ijaarsa naannoo Awwii mirga ofiin of bulchuu ummata Awwii ilaalchisee gaafiin ummataa waggaa 2 ukkaanfamaa jiraachuu hime. Gurmuun dhiheessitoota gaafii ijaarsa naannoo ummata Awwii xalayaa kaleessa mana marii federeeshiniif barreesseen ummatni Awwii aadaa, seenaa fi afaan mataa ofii qabaachuun saba guddaadha jee. Kun ta'ee osoo jiru bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa keessatti akka godinaatti waamamuun bulaa jiraachuusaa ibsa. Itti fufuunis xalayaan kun ummatni Awwii ijaarsa biyyattii keessatti qooda olaanaa qabaachuusaa ibsuun haa ta'u malee mirga ofiin of bulchuu heerri biyyattii sabaa fi sablammootaaf kenne ummatni Awwii mulqamee jira jee. Barootaaf naannoo Amaaraa keessatti cunqurfamee jiraachaa akka turee fi jiru addeessa. Gaafiin naannoo ta'uu ummata Awwii mana marii federeeshinii fi mana marii godina Awwiitiif waggaa 2 dura dhiheessuu yaadachiisa. Haa ta'u malee waggoota 2 dabraniif gaafiin keenya deebii osoo hin argatiin tureeraa kan jedhu xalayichi ummanni Awwii waggaa 2 guutuu gaaffii isaaf deebii qajeeltoo eegaa obsaan dabarsaa akka ture hima. Ammas bifa qindaa'aa ta'een mirga heerri biyyattii isaaf kennu mirkaneeffachuuf mana marii federeeshiniitiif gaaffii dhiheessee jira. Gaaffiin ummata agaw kun atattamaan deebi'uun naannoo Amaaraa irraa citanii naannoo of danda'e akka ta'aniif murtii atattamaa akka barbaadan gaafatanii jiru. Hanqinni boba'aa magaalaa Finfinnee keessatti uumamee kutaalee biyyattii biroo keessatti babal'ataa jira jaame. Rakkoon boba'aa kun Finfinneen alatti magaalota akka Adaamaa, Hawaasaa fi kanneen biroo keessatti hammaataa jiraachuu raadiyoon Jarmanii jiraattota dubbisuun gabaasee jira. Deutsche Wellen akka gabaasetti rakkoo diinagdee uumameen cinatti hanqinni boba'aa kana kan hammeessaa jiru daldala kontirobaandii boba'aa kutaalee biyyattii adda addaa keessatti adeemsifamaa jirudha. Oduu wal qabateen ammoo waaldaan abbootii qabeenyaa geejjiba boba'aa irratti bobba'anii jiran lagannaa hojii taasisuuf akka jiru beeksisee jira. Miseensonni waaldichaa murtee kanarra kan gahan walgahii hoteela Waabee Shabaleetti taasisan irratti ta'uu gaazexaan Riippoortar gabaasee jira. Akka gabaasaa kanaatti abbootiin qabeenyaa Jibuutii irraa boba'aa deddeebisan kasaaraa hamaaf saaxilamanii jiru. Sababaan ammoo gatiin bittaa maallaqa Itoophiyaa kufuu fi mootummaan bilchiginnaa tarkaanfii fudhatu dadhabuudha jaame. Waan ta'eefis mootummaan federaalaa komii waaldaa abbootii qabeenyaa kana guyyaa 10 keessatti yoo hin deebisne hojii dhaabuuf akka dirqaman beeksisuu isaanii dabalee gabaaseeti jira. Gaagama siyaasaa fi waraanaa akkasumas kufaatii diinagdee waliigalaa sirni bilchiginnaa hordofsiise irraan kan ka'e gatiin boba'aa fi meeshaalee biroo karaa mul'atee hin beekneen dabaluutu himama. Oduu teenya xumuraatiin lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudi Arabiyaa garaagaraa keessatti dararamaa turan guyyaa kaleessaa gara biyyaa galchuun eegalamee jira jaame. Lammiileen balalii xiyyaaraa jalqabaatiin gara Itoophiyaatti deebifaman irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman jaame. Wayita buufata xiyyaaraa Boolee Idil Addunyaa gahanitti simannaan qaamolee garaagaraatiin taasifamee fi akka jiru ibsamee jira. Akka gabaasaa mootummaatti lammiileen Itoophiyaa manneen hidhaa Saawudi Arabiyaa garaagaraa keessatti
keessatti dararamaa jiran 100,000 ol ta'u. Adeemsa gara biyyattii deebisuu jalqabaa kanaan balalliin 2 Finfinnee dhaqqabee jira. Lammiilee gara biyyattii deebifaman kanaaf magaalaa Finfinnee keessatti iddoon tursiisaa yeroo qophaa'e keessa kan qubsiifaman ta'uunis ibsameeti jira. Dhimma lammiilee manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti dararamanii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irra deddeebiin gabaasaa turuun ni yaadatama. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork oduun galgala kanaaf qabannee dhiyaannee isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Oduu isinitti himuun isin faana tan turte Annaimaa Umari. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.